kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu galgala kanaan isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin faana turamu lalisaa lamuuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa borii yaa'ii idilee isaa 11ffaa bara hojii sadaffaa ni ta'a. Yaa'icha irratti ministeera nagaa obbo Binnaaf Abdu'aalem gaaffilee miseensota mana maree irraa dhiyaataniif deebii ibsaa ni kennu jedhameetu eegama. Dabalataanis wixineen dhaabbilee misooma qabeenyummaan isaanii kan mootummaa kan federaalaa ta'ee ilaalchisuun akkasumas immoo gabaasaa fi yaada murtee koreen dhaabbii dhimmoota dhaabbilee misooma mootummaa dhiyeessu qorachuun wixinee labsichaa kan mirkaneessu ta'uu odeeffannoon mana marichaa irraa argame ni addeessa. Guyyaa boriis yaa'ichi sirna kana dura baratameen ni eegalama. Agarsiisni torbee dippiloomaasii mata duree dippiloomaasiin faayidaa biyyaalessa keenyaaf jedhuun guyyaa borii ni eegalama. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa akka beeksisetti Ambaasaadar Mallas Alamuu guyyaa har'aa ibsaa miidiyaaleef kennaniin torbeen dippiloomaasii kun moggaasa dippiloomaasii keenya teessoo gamtaa Afrikaa haga waltajjii idil-addunyaatti jechuun kan moggaafame ta'uu addeessanii jiru. Agarsiisicha irratti Itoophiyaanota qofa osoo hin taane imbaasiiwwan Finfinneetti argaman dhaabbilee idil-addunyaa, dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa ni hirmaatus jedhamee eegama. Dippiloomaasiin yeroo ammaa damee dijitaalaan kan tumsame ta'uun Itoophiyaan of ammayyeessaa akka tarkaanfattuu fi haala kamuu keessatti lammiileen Itoophiyaa hunduu ambaasaadara biyya isaanii ta'uuf torbee waadaa itti galanidhas jedhamee jira. Agarsiisa godambaa saayinsiitti gaggeeffamu kanarratti Finfinneen giddugala dippiloomaasii ta'uu bu'uureessuun cinatti dandeettii ka horattu ta'uunis dubbatamee jira. Agarsiisni kun torbee 3 ka turu yoo ta'u marii paanaalii fi kitaabni imala ministeera dhimma alaa waggoota 116 dubbistootaaf qophaa'uunis eeramee jira. Ministeerri fayyaa ji'a haadholii marsaa 18ffaaf kabajamu ilaalchisuun ibsa miidiyaaleedhaaf kenne. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa fi deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ji'a haadholii sababeeffachuun ibsa miidiyaan kennaniin fayyummaa haadholii eeguun fayyummaa hawaasaa eeguudha jedhan. Kaayyoon kabaja ji'a haadholii du'aatii haadholii ittisuu fi hojii hubannoo uumuutii kan jedhan deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa yoo ta'an duuti haadholii maatii hunda miidha waan ta'eef dubbii xiyyeeffannoo barbaadu ta'uu addeessan. Akka addunyaatti bara 2030tti karoora du'aatii haadholii hambisuu jedhu mirkaneessuu keessatti Itoophiyaan qooda baachaa jirtu daran olaanaa ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsanii jiru. Du'aatii haadholii sababoota kataan dhiibbaa dhiigaa, hanqina dhiigaa, dhiigni garmalee dhangala'oo fi kanneen biroo ta'uu ka'eeran Dr. Liyaan kana hanqisuuf ammoo haadholiin dhiyeenyatti mana yaalaa dhaqanii hordoffii deemsa duraa taasisuun fayyummaa isaanii akka mirkaneeffataniif hojjetamaa jira jedhan. Miidhaan sababa rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin haadholii irra gahu hambisuuf ammoo qindoominaan hojjechuun akka barbaachisus ibsanii jiru. Hongee naannoo Tigraayitti uumameetii jiruun barattoonni 223 ta'an barnoota isaanii addaan kutuun fiixeerra ga'uu waajjirri barnootaa naannichaa addeesse. Lubee Girmaa akka itti aanutti qindeessee jirti. Tigraayitti sababa hongeetiin barattoonni 223 barnoota addaan kutuuf jiru jedhame. Hongee naannoo Tigraayitti uumamee jiruun barattoonni 223 ta'an barnoota isaanii addaan kutuudhaaf fiixeerra ga'u waajjirri barnootaa naannichaa beeksise. Waajjirichi manneen barnootaa 625 naannolee hongeen mudate keessa jiranitti sagantaa nyaata sooruu jalqabsiisuudhaaf qarshii miliyoona 365.1 akka barbaachisu himee jira. Waajjirri barnootaa naannoo Tigraay sababa waraanaatiin waggaa 2 oliif manneen barnootaa cufamanii turanii banaman deebisanii cufamuudhaaf yaaddoo keessa jiru jechuudhaan kaleessa amajjii 9 bara 2024 beeksisee jira. Yeroo ammaa kana ammoo barattoonni miliyoona 1 ta'anii barnoota irra akka jiran kan hime itti gaafatamaan waajjirichaa Dr. Kirosh Guushi kanneen keessaa naannoo hongeen jiru keessa warri jiran adda baafamanii qo'atamaa jirus jedhanii jiru. Baatii sadaasaa fi mudde keessaa qorannoo adeemsifameen aanaalee 36 keessaa gandooti jiran 213 haala hamaa ta'een hongeedhaan miidhamaniiru jedhaniiru. Manneen barnootaa naannolee kanatti argaman 625 keessaa barattoonni 222,940 hojii baruu fi barsiisuu irra jiru jechuudhaan itti gaafatamaan waajjirichaa ibsanii jiru. Dr. Kiroos akka himanitti yoo ta'eef ammoo barattoonni kunneen waan nyaatan gatii hin arganneef barnoota
addaan kutuudhaaf fiixeerra ga'aniiru kan jedhan yoo ta'u, aanaalee kunneenitti ijoollee baay'eetu jira. Nuti kan xiyyeeffanne barnoota jalqabuu irratti garuu sababa beela kanaan barnoota addaan kutuudhaaf fiixeerra ga'aniiru jedhan. Naannoleen hongeen miidhaman kan akka Oromiyaa, Affaar, Amaaraa, Tigraay, Kibbaa fi Kibba Lixa Itoophiyaa keessatti namoonni gara miiliyoona 4 ta'an gargaarsa nyaataa hatattamaa akka barbaadan Koomishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Itoophiyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa beeksisan. Dhaabbileen kunneen kenniinsa gargaarsa namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisee ibsa waloon kennaniin naannolee kunneenitti hanqina nyaataa hongee ordofee mudateen alatti dhibeewwan akka buusaa fi koleeraa mudachuu fi beeladoota irrattis miidhaan qaqqabaa jiraachuu ibsanii jiru. Daangeffamni qabeenya edda gadi fageeffate akkuma jirutti ta'ee rakkoon nageenyaa iddoo tokko tokkotti jiru raabsaa gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa hamaa akka uume ibsichaan eeramee jira. Daawwattoota keenya oduu biizinesiitiin ammoo tajaajilli haaromsa eeyyama daldalaa guyyoota 10 dheerachuun ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Addaan ciccitiinsaa hojimaataa fi caaseffama naannolee adeemsa tajaajila haaromsa eeyyama daldalaa gufachiisuu irra turan tajaajilichi guyyoota 10 itti aananiif akka dheeratu murtaa'uu addeeffamee jira. Daldaltoonni adabbii malee tajaajila haaromsa eeyyamaa hojii daldalaa argachuu akka danda'an ministeerichi addeessee jira. Kun kan ta'u garuu haga guyyaa 10 dhufan keessatti qofa akka ta'e addeeffamee jira. Baatiiwwan 5 darban keessatti Itoophiyaatti lillii gabaa addunyaadhaaf dhiyaateen galiin doolaara miliyoona 184.7 argamuun addeeffame. Hojii raawwachiisaan dursaa misoomaa hoortikaalcharii ministeerichaa Abdallaa Nagaash misoomni lillii carraa hojii bal'aa uumuu fi sharafa alaarraa argamu guddisuuf hojjetamaa turuu ibsanii jiru. Dhimmicharraa faayidaa argachuuf yaadameen hojiileen hojjetaman gadaanaa ta'uu eeranii baatiiwwan 5 darbanittis oomisha ilillii toonii 55,000 fi 852 erguuf karoorfame keessaa toonii 38,000 fi 949 qofti ergamuun himame. Galiin argames doolaara miliyoona 184.7 ta'us ka bara darbee yoo wal bira qabamee ilaalame dhibbentaa 30 hir'isee ka argame ta'uu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Oduduma biizinesii biyya alaatiin ammoo Tarkiin konkolaataa elektiriikii moodela lammaffaa ifoomsuu ishee addeessite. Oomishni konkolaataa Tarkii Took jedhamu konkolaataa elektiriikii moodela lammaffaa ta'uun addeeffameera. Konkolaataan biyya ishee keessatti oomishame kun moggaasni TIOF jedhamu kan kennameef yoo ta'u, kunis ammoo bara 2024 agarsiisa teekinooloojii idil addunyaa Las Vegas Ameerikaatti gaggeeffamu irratti ni dhiyaata jedhamee eegamaa jira. Hojii raawwachiisaan dhaabbata Took Mohammad Gurkaan Karaakaas konkolaataan elektiriikii moodela lammaffaa kun dhaabbatichaaf boqonnaa haaraa ta'uusaa addeessee jira. Konkolaataa kana oomishuuf waggoota 5 fi walakkaa kan itti fudhate yoo ta'u, kana booda lammiileen Tarkii konkolaataa biyya isaanii keessatti oomishame konkolaachisuu jedhan. Dhaabbanni Took fedhii biyya keessaa guutuu bira darbee waggaatti konkolaataa Turkii 200,000 bara 2030tti konkolaataa miliyoona 1 ol gabaa Awurooppaaf kan dhiyeessu ta'uunis eeramee jira. Dhaabbatichi konkolaataa elektiriikii moodela jalqabaa bara 2019 kan ifoomse ta'uu TRT'n gabaaseeti jira. Pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin yaaliin qaamni alaa biyya isaanii irratti dhiibbaa uumuuf taasisuu bilaasha ta'uu dubbatan. Pirezidaantichi kana akka dubbatan erga biyya isaanii carraa daldala qaraxarraa bilisa Ameerikaan biyyoota Afriikaaf bante keessaa baafamtee torbee tokko boodadha. Ameerikaan jalqabaa Yuugaandaarraa qoqqobbii kaa'uuf doorsisaa akka turte yoo ta'u, boodarra sagantaa daldala qaraxarraa bilisaa AGOA jedhamu keessaa baasuu ishee addeessite. Seerri kun gochoota jaallattoota saala wal fakkaataan raawwataman gaarii irratti haga adabbii du'aa dabarsuutti ka Yuugaandaan eeyyamte sababeeffachuun yoo ta'u, kunniin ammoo dhiibbaan irratti uumameef yaalaa jiran akkanumaan yeroo isaanii gubaa jiru jedhan pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin. Dhimma kanaan of dhiphisuu hin qabnu kan jedhan pirezidaantiin Museveniin erga AGOA keessaa biyya isaanii baafamtee haasaa karaa TV biyyaalessaa taasisaniin dhimma kana jajjabeessuudhaan biyya isaaniif dhaamsa dhaaman. Kan irratti xiyyeeffachuu qabnu malaammaltummaan nu gidduutti hundee gadi jabeeffatee jiru irratti lola banuu rakkoo inni hamaan isa kana dhiibbaa alaa mitii jechuun biyya isaaniif dhaamsa dhaaman.
Ugandaan michuuwwan ishee idil-addunyaa kan ishee kabajan waliin hariiroo daldalaa ni uumti jechuun immoo dubbatan. Ugandaan seera jaallattoota saala wal fakkaataa adabsiisuu hagayya darbe irraa cimsitee baafte yoo ta'u, wayita kana baankiin addunyaa fandii biyyattii kennuu irraa addaan kutee jira. Baankichi seera Ugandaa kun duudhaa dhaabbatichaan wal dhiita jechuun biyyattii qoqqobbii irra kaa'ee ture. Ameerikaa keessatti jimaata darbee xiyyaarri daandii qilleensaa Alaaskaa, Poortlaand, Oreegon irraa ka'ee osoo hedduu hin imalin balballi banamee qilleensa irratti buqqee ture. Balaa kanaan namni miidhamee jiraachuu baatus hoogganaan dhaabbata guddicha xiyyaara oomishuu Boeing xiyyaara balalii irratti balballi isaa buqqee kufuun dogoggora dhaabbatichaa ta'uu addeessan. Sittiin Haajii dhimma kana irratti gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffatteetti. Hoogganaan dhaabbata guddicha xiyyaarota oomishuu Boeing xiyyaara balalii irratti balballi isaa buqqee kufuun dogoggora dhaabbatichaa ta'uu amanan. Ameerikaa keessatti jimaata darbe xiyyaarri daandii qilleensa Alaaskaa Poortlaand Oreegon irraa ka'ee osoo hedduu hin imalin balballi banamee hin beekne qilleensa irratti buqqa'eera. Balaa kanaan namni miidhame garuu hin jiru. Ta'ii kana kan hordofee United States xiyyaarota gosa balaan kun irra gaheen wal fakkaatan Boeing 737 Max 9 lakkoofsaan 171 ta'an akka hin balalline dhorkiteerti. Kibxata kaleessaa pireezidaantii fi hojii gaggeessaa olaanaan Boeing Dave Calhoun dhaabbatichi dogoggora isaa ta'uu amaneeraa jedhan. Balballi xiyyaarichaa kiloogiraama 27 kan ulfaatu yoo ta'u, ulaa bahumsaa yeroo balaa kan cufu ture. Haa ta'uutii daandiin qilleensa Alaaskaa xiyyaarichi yeroo hojjetamu bakka san balballi akka qabaatu hin feene ture. Balballi balalicha irratti buqqa'e kun Poortlaand keessatti gorduuba mana barsiisaa tokkotti argameeraa jedhan boordiin nageenya geejjiba biyyaalessaa United States. Dabalataan ammoo daandiin qilleensaa kun balaan kun gahuu guyyoota duraa rakkoo xiyyaaricha irratti argeen akeekkachiisa dabarsee akka ture ifa ta'eera. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Calhoun hojjettoota Boeing waliin yeroo dubbatan rakkoo kana kan ilaalu jalqaba dogoggora keenya ta'uu amanuudhaanii jedhaniiru. Adeemsi itti fufee jirus guutummaan guututti iftoomina haala qabuun akka gaggeeffamus dubbataniiru. Dabalataanis Boeing dhaabbata boordii nageenya geejjiba biyyaalessaa US waliin sababa balaa kanaa akka qoratu aangaa'ichi dubbataniiru. Boordichi madda rakkoo kanaa erga adda baasee booda abbaan taayitaa aviyeeshinii federaalaa ammoo eeggannoowwan barbaachisaa hunda sakatta'uun xiyyaaronni gosa kanaa amma lafarra jiranii fi kan haaraa oomishutti jiran yaaddoo malee balali'uu akka danda'an rakkoon kunis deebi'ee akka hin mudanne ni mirkaneessaas jedhame. Pireezidaantiin Boeing wayita balballi xiyyaarichaa buqqa'ee kufeetti namoonni teessoo balbalicha cinaa jiran siqiqii keessa turan akka hubatanis dubbataniiru jechuudhaan BBC Afaan Oromootti gabaase. Daawwattoota keenya amma immoo gara oduu ispoortiitti isin ceesisa. Torbeen liigii olaanoo Oromiyaatiin taphni torbee jaaffaa liigii olaanoo Oromiyaa ramaddii A istaadiyeemii Wallaggaatti gaggeeffamaa jiru Gimbii fi Ginciin qabxii yoo qooddatan Leeqaa fi Gullisoon ammoo morkattoota isaanii injifatan. Mattuu fi Dambidoolloon ammoo ni injifataman. Taphni bulchiinsa magaalaa Gincii fi bulchiinsa magaalaa Gimbii gidduutti gaggeeffameen goolii malee qixa xumurame. Bulchiinsi magaalaa Gimbii taphoota 5 taphateen qabxii osoo hin gatin ramaddicha garaagarummaa qabxii lamaan dursaa akka ture yoo ta'u, har'a bulchiinsa magaalaa Ginciidhaan qabxii 2 dhabeetii jira. Dambidoolloon goolii tokko Gullisoo dursa galchuudhaan dursaa ture yoo ta'u, haa ta'uutii malee garuu Gullisoon duubaa ka'uudhaan goolii 2 galchuun Dambidoolloo injifate. Leeqaan tapha har'aa Mattuu waliin taphateen goolii 5 lakkoofsisuun bulchiinsa magaalaa Mattuu yoo injifatu bulchiinsi magaalaa Mattuus ammoo goolii injifatamuu jalaa isa hin baraarre 2 qofa galchuudhaan Leeqaa harkatti injifatamee jira. Injifataan garee kubbaa miilaa Leeqaa Daawit Dabalaa erga liigiin olaanoo Oromiyaa eegalee torbee ja'affaarra ga'ee hatirikii yeroo jalqabaadhaaf hojjechuun goolii 3 Mattuu irratti lakkoofsuu danda'ee jira. Taphni torbee ja'affaa liigii olaanoo Oromiyaa Ramaddiyaa istaadiyeemii Wallaggaatti gaggeeffamaa jiru kun erga eegalee torbanoonni 6 lakkaa'amanii jiru. Ammallee akkuma itti fufeetti jira. Daawwattoota keenya oduu ispoortii keenya xumuraatiin ammoo waancaan Afrikaa 34ffaan Ivory Coastitti gaggeeffamu bara 2023 sanbata dhufu amajji 13 bara 2024 ni eegalama. Tapha kana irratti biyyoonni 28 ka hirmaatan yoo ta'u, waancaan Afrikaa bara 2023 kun bara 2024 keessa akka taphatamuuf sababa guddaa kan ta'e
haala jijjiiramaa qilleensaa ta'uunsaa ni beekama. Kunis ammoo waqtii bara 2023 keessa roobni hammaataan roobaa waan tureef jedhamee jira. Ivory Coast marroo lammaffaaf waancaa Afrikaa kana kan geggeessitu yoo ta'u biyyoonni Afrikaa hedduun tapha waancaa Afrikaa kana qopheessuuf kan waliin morkatan yoo ta'u Ivory Coast garuu carraa marroo lammaffaaf waancaa Afrikaa kana qopheessuuf carroomtee jirti. Dorgommiin waancaa Afrikaa wayitaa dorgommiin kilaboota Awurooppaa geggeeffamutti ji'a waxabajjii fi gurraandhala keessa waan tureef taphattoonni waancaa Afrikaaf taphatan gara biyya isaaniitti deebi'uudhaan biyya isaaniif morkatu. Haa ta'uti malee biyyoonni Awurooppaa fi kaan garuu taphattoonni colleen akka Mohammad Salah akkasuma Sadio Mane fi kanneen biroon yeroo biyya isaaniitti deebi'anii taphatanitti miidhamaa kilaba isaaniirra ga'uuf hedduu sodaatu. Bara kana egaa waancaan Afrikaa 34ffaan Ivory Coast geggeeffamtu kun gareewwan torbatti qoqqoodamuudhaan sanbata dhuftu nu eegalama. Garee A keessatti Ivory Coast, Equatorial Guinea, Guinea Bissau, Nigeria yoo garee A jalatti ramadaman, garee Baatiin ammoo Cape Verde, Masri, Ghana, Mozambique, garee Caan ammoo Cameroon, Gambia, Guinea fi Senegal, garee Daan ammoo Algeria, Angola, Burkina Faso, Mauritania yoo ta'an, gareen E ammoo Mali, Namibia, Afrikaa Kibbaa, Tunisiaan, garee F inni xumuraa ammoo Democratic Congo, Morocco, Tanzania fi Zambiyaatti ramadamanii jiru. Itoophiyaan carraa dorgommii waancaa Afrikaa kanaaf hirmaachuu irratti qabdu deddeebitee yaalaa turtus garuu dadhabina garee biyyaalessa Itoophiyaa yookaan Waaliyaatiin waancaa Ivory Coast qopheessaa jirtu kanarratti osoo hin hirmaatin afaniitii jiru. Itoophiyaan gama atileetiksiitiin dhiibbaa guddaa addunyaa irratti gaggeessaa akka jirtu yoo ta'u gama kubbaa miilaatiin garuu ammayyuu mucuca ishee qabee keessaa warriiqqattee bahuudhaaf kan ishee dandeessisu ga'umsa gahaa hin argatin jirti. Kabajamtoota daawwattoota Burtuu Miidiyaa oduun har'aaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turan daawwachuu